Harka kam jirtu kabajamtootaaf jaallatamu daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya an Daraartuu Garbaati. Ministeerri muummeen Dr. Abiy Ahmed mootummaa fi uummata Chaayinaaf ergaa bara haaraa baga geessanii dabarsanii. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana bara haarawaa Chaayinaa sababeeffachuun ergaa gama Tiwiiterii isaaniin dabarsaniin deeggarsa mootummaan Chaayinaa yeroo rakkinaatti Itoophiyaaf taasiseef mootummaan galata olaanaa dhiyeessaafi jedhaniiru. Ministeeronni dhimma alaa Djibouti, Afrikaa Kibbaa, Senegaal, Liibiyaa fi Mooritaaniyaa Finfinnee galanii. Ministeeronni dhimma alaa Djibouti, Afrikaa Kibbaa, Senegaal, Liibiyaa fi Mooritaaniyaa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa fi walgahii mana maree raawwachiistota 40ffaa irratti hirmaachuuf Finfinnee galaniiru. Ministeeronni kunneen wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee ga'an ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti muudama olaanaan dhimmoota kaabinee Ambaasaadder Miraataab Mulgeetaa fi muudamaan dhimmoota pirootokoolii Ambaasaadder Faayisal Alii simannaa taasisuu fi ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Miidiyaaleen maree biyyaalessaa irratti hawaasni hubannoo gahaa akka horatuuf sirriitti hojjechuu qabu jedhame. Ilaalchota dogoggoraa sirreessuun hubachiisuu keessatti gahee ba'uu akka qaban giddugalli heera mootummaa fi barsiisa federaalizimii hubachiiseera. Giddugalichi dhimmoota hubannoo barbaachisan irratti hawaasaaf hubannoo fooyya'aa uumuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Giddugalli kun heera mootummaa fi federaalizimii irratti barnoota laachuun hawaasa hubannoo heera mootummaa fi federaalizimii gonfatee uumuuf labsii lakkoofsa 1123 muraa 2011 kan hundaa'e ta'uu ibsameera. Federalizimii heera mootummaa fi qooda miidiyaalee ilaalchisee ogeeyyii miidiyaaleef leenjiftootaa laachuu eegaleera. Leenjiin kun yeroo itti aanu ogeeyyii waldaalee siivikii fi dhaabbilee biroof kan laatamu ta'uu daayirektarri olaanaan giddugalichaa ibsaniiru. Osoo mariin hin eegalamin dura dhimmoota murteessoo ta'an irratti hawaasaaf hubannoo laachuun barbaachisaa ta'uu leenjisaan giddugalichaa obbo Noyyaa Dasaan ibsaniiru. Hawaasni heera mootummaa fi federalizimii irratti odeeffannoo sirrii qaba gara maree biyyaalessaatti makamuu akka qaban taasisuun dirqama giddugalichaa ta'uu eeraniiru. Koreen dhaabbii caffee raawwii hojii ji'oottan ja'an darbanii manneen hojii isaa jala jiranii magaalaa Adaamaatti qorachaa jira. Koreen dhaabbii dhimmoota hawaasummaa misooma baadiyyaa baajataa fi to'annoo baasii mootummaa fi misooma magaalaa qorannoo seektaroota isaan jala jiranii geggeessaa jira. Qorannoo raawwii hojii kanaan raawwii hojii biiroowwanii fi seektaroota kan ji'oottan ja'an darbanii ilaalamaa jira. Manneen hojii gabaasa hojii ji'oottan ja'an darban dhiyeessuun irratti mari'atamaa jira. Ciminootaa fi hanqinoota raawwii hojii kanaa keessatti mul'atan adda baasuun kallattiin hojii fuulduraas ni kaa'ama jedhamee eegama. Aanaa Habrootti torbee tokko keessatti yeroo lammaffaaf balaa konkolaataa mudateen lubbuu namaa fi qabeenyaarraa miidhaan qaqqabe. Godina Harargee Lixaa aanaa Habrootti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota lamaa yoo darbu namoota 8 irraa miidhaan qaqqabu ibsameera. Konkolaataa deddeebisaa uummataa Ayisuuzuu magaalaa Baddeessaarraa gara magaalaa Galamsootti imalaa ture. Konkolaataa fe'umsaa Ayisuuzuu Jimaa fe'ee Galamsoorraa gara Baddeessaa imalaa ture waliin aanaa Habroo iddoo Bishooftuu Sukaayee jedhamutti walitti bu'uun miidhaa kana qaqqabsiisuu himameera. Balaa qaqqabeen battalumatti lubbuun namoota lamaa yoo darbu namoota 3 miidhaa cimaa namoota 5 irra ammoo miidhaa salphaan ga'uun qindeessaan tiraafikaa aanaa Habroo ibsaniiru. Baankiin misooma Itoophiyaa liqii maamiltoota gara sarara jijjiiramaatti galchuun waggaa darbe birrii biliyoona 3.3 ol bu'aa argachuu beeksise. Abbootii qabeenyaa qonnaa fi investimentii irratti hirmaatan deeggaruun damichaan bu'aan barbaachisu akka argamuuf hojjetamaa jiraachuus beeksiseera. Baankichi naannoo Gambeellaatti maamiltoota damee qonnaa fi investimentii irratti hirmaatan waliin mari'ateera. Waltajjii marichaan liqiiwwan kennaman haala yeroo itti deebi'anii fi abbootii qabeenyaa investimentii irratti hirmaatan deeggaruuf haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Pirezidaantiin Baankii Misooma Itoophiyaa Dr. Yohaannis Ayyalew waltajjii marichaa irratti akka himanitti
damee qonnaa irratti milkaa'inni akka argamuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jira. Baankichi rakkoo hojimaata sirreessuun abbootii qabeenyaa misooma qonnaa ammayyaa irratti hirmaatan tajaajila liqii fi deeggarsawwan kan biroo kennuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Waggaa darbes bu'aa birrii biliyoona 3.3 ol argamu pirezidaantichi himanii bu'aan baankichaa taaksii dabalatee birrii biliyoona 4.2 ta'us himaniiru. Kooriyaan kaabaa misaayila waggaa 5 asitti furguggiftee fayyadamuun suuraawwan kaafaman gadhiiste. Suuraan hin baramne hawaa irraa kaasame kun qarqaraa fi naannolee Kooriyaa agarsiisa. Gaafa wiixataa magaalaan guddoo biyyattii Pyongyang misaayila baalaastikii hawaa Soong 12 yaaliif akka furguggiste mirkaneeffatteetti. Misaayilichi humna guutuu yoo fayyadame daangaa Ameerikaa akka haleelutti ta'ee kiiloomeetira 1000 imaluu danda'a. Yaaliin misaayila furguggisuu alana hawaasa addunyaa gidduu rifaatuu huumeera. Pyongyang baatii darbe keessatti qofa misaayila 7 furguggisuun rikordii qabattee jirti. Sochiin kunis Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa, Jaapaanii fi biyyoota biraan balaaleffatameera. UN Kooriyaan kaabaa misaayila baalaastikii fi meeshaalee waraanaa niwukileeraadhaan yaalii akka hin taasifne dhorkuurra darbee qoqqobbii irratti kaa'eera. Biyyi baha Eeshiyaa kun garuu dhorkaa kana irra deddeebiin cabsite. Sochiin misaayila ol erguu kun Ameerikaan biyyattii waliin marii haaraa akka jalqabu dirqama godheeraa jette. Kooriyaan kaabaa misaayila kana akka ol dhukaastee sirna farra misaayila isaaniin erga arganiin booda Kooriyaa Kibbaaf Jaapaaniitu jalqaba gabaase. Akka biyyootiin kun jedhanitti misaayilichi fageenya kiiloomeetira 800 fi ol dheerina kiiloomeetira 2000 imaluun qaama bishaanii Jaapaan irratti qubatee jedhani. Humna guutuu otoo fayyadamee balallii takkaan hamma kiiloomeetira 4000 deemuu malaa jedhame. Kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaati. Qophiileen FIB kan biroon itti fufuu daawwadhaa.